Akkam jirtan hordoftoota Waabee Miidiyaa odeeffannoo Seepteembar 10 bara 2021 isinii dhiyeessinaa kan isinii dhiyeessu an Muhammad Amiini. Odeeffannoowwan keenya yeroodhaan akka isin dhaqqabuuf chaanaalii keenya subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa kallattiidhaan odeeffannoo guyyaa har'aatiif qabnutti isin dabarsina. Odeeffannoo guyyaa har'aatiin Yuunivarsiitii Salaaleetti barattoonni Muslimaa barnoota irraa ugguraman reeffa laga Takazzeetti argame ilaalchisuun Suudaan ambaasaaddara Itoophiyaa waamtee gaafatte humnoonni Tigraay naannoo Affaar gadi dhiisanii bahuun ibsame. IOM lammiileen Itoophiyaa Yamanitti ugguramanii jiran biyyatti deebisuun tumsa dabalataa gaafata jedhe. Mootummaan Itoophiyaa lola dhaabee marii akka jalqabu manguddoonni fi hooggantoonni addunyaa gaafatan odeeffannooleen jedhan keessatti argamu hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Yuunivarsiitii Salaaleetti barattoonni Muslimaa 4 barnoota irraa ugguraman. Yuunivarsiitii Salaaleetti sababa barataan tokko doormii keessatti salaate jedhuun torbaan darbe irraa kaasee doorsisni barattoota Muslimaa irratti raawwatamu hammaachuu gabaafame. Dulli barattoota Muslimaa irratti jalqabame kun barattoota amantaa walitti diruudhaaf itti yaadamee kan hojjetamaa jiru ta'us odeeffannoon ni addeessa. Akka odeessi achirraa arganne mul'isutti wixata dabre qaammee tokko bara 2013 irraa jalqabee barattoota Muslimaa irratti duulli hamaan banamuu himamaa jira. Sababni duula kanaa immoo barataan tokko doormii keessatti salaatuu isaa yoo ta'u gaafa kanaa eegalee mooraa sanitti ijoollee Muslimaa ija addaatiin ilaalamaa jiraachuu fi mucaa sana dabalatees ijoollee Muslimaa hedduun sababa kanaaf qofa hidhamutu gabaafame. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa eega ijoollee hidhatti geesseen booda qaamoleen nageenyaa ammoo maaliif mooraa keessatti salaattan yoo salaatuu barbaaddan ammoo guyyaa sanbataa fi dilbataa walitti qabdaniin salaattanii jedhanii sodaachisuuf kan yaalan yoo ta'u ijoolleen waa'ee amantaa kennaa waan beektan hin qabdanii salaanni yeroo dhaabbataa fi waaltawaa ta'e kan mataa isaa qaba malee beellamaan kan salaatamuu miti jechuun deebisaa kennutu gabaafame. Kanuma hordofuun qaamoleen nageenyaa yeroodhaaf ijoollee sana gadi lakkisanis guyyaa tokkoon booda sababa biroo qopheessuun mana hidhaatti eega deebisanii areeda magarsitanii jirtu areeda keessa muradhaa jechuun ijoollee dararaa turuun beekamee jira. Kanuma hordofuun barattoonni Muslimaa Yuunivarsiitii Salaalee walgahii gaggeessaniin booda karaa nagayaatiin mormii isaanii ibsachuudhaan lagannaa nyaataa akka jalqabanii fi bulchiinsi yuunivarsiitichaa ammoo ammas karaa nagayaatiin rakkoo uumame furuu dhiisee humnoota mootummaa yaamuun barattoota reebuu odeeffannoon ni addeessa. Dabalataanis hooggantoota jamaa barattootaa seeraan ala ukkaamsanii deemaniin amma ammaatti iddoon itti hidhamanis kan hin beekamne ta'uu odeeffannoon achirraa arganne ni mul'isa. Barattoonni Muslimaa haala kanaan ukkaamfamanii hanga ammaatti achi buuteen hin beekamin Hussein Mahammad, Qaasim Hassan, Barataa Muhammad jedhamu kan yeruuf maqaan abbaan isaa hin beekaminii fi Saadiyaa Muhammad ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Laga Takazzee keessatti reeffi dhalattoota Tigraay argamuu CNN dabalatee miidiyaaleen addunyaa hedduun gabaasaa jiran. Gocha suukkanneessaa kana ilaalchisuun Suudaan ambaasaaddara Itoophiyaa waamtee gaafattee jirti. Bal'ina odeeffannoo kana Abbaastu qindeesse. Reeffa laga Takazzeetti argame ilaalchisuun Suudaan ambaasaaddara Itoophiyaa waamtee gaafatti. Reeffi 30 qubaatii tokko dur laga Takazzee keessatti argamuu isaa hordofee Suudaan ambaasaaddara Itoophiyaa Kaartuumitti argamu waamtee gaafachuu isii himame. Suudaan ambaasaaddara Itoophiyaa waamtee yeroo dubbisetti reeffi namoota 29 laga Takazzee keessatti argame kan dhalattoota Tigraay ta'uu isaa ambaasaaddarichaaf ibsuu isii Reuters ministeera dhimma alaa Suudaan eeruun gabaaseera. Torbaanotaan dur reeffi namoota rasaasaan dhahamanii fi harki isaanii duubatti hidhamee laga Takazzee gar Suudaanitti yaa'u keessatti argamuun isaa gabaafamuun isaa ni yaadatama. Yeroo sanatti poolisiin biyyattii laga Suudaan keessatti Seetiit Itoophiyaa keessatti ammoo Takazzee jedhamuun waamamu keessa reeffi namoota 28 ba'uu isaa beeksisee ture. Ibsi ministeera dhimma alaatiin bahe akka agarsiisutti reeffi namoota gam Suudaan laga bishaanii keessatti kan argame akka lakkoofsa Itoophiyaa Adoolessa 26 fi haga 27 bara 2013 gidduutti ta'uu ambaasaaddarichaaf ibsi kennameera. Ibsi ministeera dhimma alaa namoonni reeffi isaanii argame kun haala akkamiin akka lubbuun isaanii darbe waan jedhin qabu. Ambaasaaddarichi waamame akka waa'ee dhimmichaa beeku kan taasifame akka lakkoofsa Itoophiyaa haga 24 bara 2013 ta'uun isaas beekameera. Ibsi ministeera dhimma alaa Suudaan reeffi namoota kanaa kan adda baafame Itoophiyaanota Suudaan bahaa bakka Waad Al-Hulaawaa jedhamu jiraatanii jedheera. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irratti ifatti wanti jedhu jiraachuu baatullee reeffi namoota osoo laga Takazzee keessatti hin argamin dur ololli gadhiifamuu jira jechuun dursee himatee ture. Qaamni odeeffannoo haal yeroo qulqulleeffatu fuula Twitter isaa irratti warreen ololtii TPLF afarsan suurawwan sobaa fi fakkiiwwan tottolfaman fayyadamuun duul sobaa dhumaatii Humaraa deebi'anii kaasuu irratti argam jechuun barreessee ture. Humaraan bakka lagni Takazzee keessa qaxxaamuru kaaba Itoophiyaatti argamudha.
TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti ji'a 10 dur lolli jalqabamu hordofee namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman gar Suudaanitti baqachuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan hidhattoonni daangaa Suudaanitti ce'an Suudaan irraa gar naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Amaaraa seenuun TPLF waliin hiriiranii waraanaa jiru jechuun ibsi wiixata baaseen himee ture. Kan hordofee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin dhimma baqattoota UNHCR lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa kaampii Suudaan keessatti argamu hir'atus baqattoonni kunneen eessa akka jiran garuu hin beeku jedheera. Itoophiyaa fi Suudaan daanganaaf mal jedhanii fi sababa ijaarsa haaromsaatiin muddamni gidduu isaanii jiru dabalaa dhufeera. Itoophiyaan lolli Tigraay jalqabuu isaa hordofee loltoota isii Alfashgaa turan erga kaasteen booda Suudaan bakka daangaa san to'attee jirti. Mootummaan Itoophiyaa Suudaan laf to'attee jirtu akka gadhiistee baatuuf gaafataa turullee aangawoon olaanoon Suudaan garuu lafti qabatan sun kan Suudaan ta'uu ibsuun gad dhiisanii akka hin baane irra deddeebiin dubbatanii jiru. Torbaanota muraasa duras gaggeessitoonni Suudaan bu'uuraalee misooma naannoo Alfashgaatti ijaaran eebbisanii turan. Gambiraan ammoo guyyoota sadiin dur Itoophiyaan humnoonni TPLF bitaman ijaarsa haaromsaa gufachiisuudhaaf Suudaan keessa lo'anii seenuuf yaalan barbadeesseera jechuun isiin yaadatama. Qondaal olaanaa humni ittis Itoophiyaa kan ta'e Koloneel Seifee Ingii humni karaa Suudaan gara Itoophiyaa seen jedham ijaarsiidhaa kan gufachiisuudhaaf haleellaa qaqqabsiisuuf akka turim. Gareen jedham kun fanjii farda namaa fi konkolaataa keessuuf yaalaa ture jechuu isaanii humni ittis biyyaa beeksisee ture. Suudaan garuu hidhattoota TPLF hin deeggare jechuun waakkachuun ni yaadatama. IOM lammiilee Itoophiyaa Yemenitti ugguramanii jiran biyyatti deebisuun tumsa dabalataa gaafata jedhe. Lammiileen Itoophiyaa 5,000 ta'an biyya waraanaa fi weerara COVID-19 raafamaa jirtu Yemen keessaa ba'uun biyyatti deebi'uu dadhabuun danqamanii jiraachuu dhaabbatni dhimma baqattoota idil addunyaa IOM hime. Bal'ina odeeffannoo kanaas abbaastu nuuf dhiyeessa. IOM lammiilee Itoophiyaa Yemenitti ugguramanii jiran biyyatti deebisuun tumsa dabalataa gaafataa jedhe. Lammiileen Itoophiyaa 5,000 ta'an biyya waraanaa fi weerara COVID-19 raafamaa jirtu Yemen keessa ba'uun biyyatti deebi'uuf danqamanii jiraachuu dhaabbanni dhimma baqattoota idil addunyaa IOM hime. Torban kan keessa baqattoonni 300 ta'an xiyyaara IOM kan namoota fedhii isaaniitiin biyyatti deebisuun magaala Aden irraa gara Finfinneetti imaluuf jiru. Dhaabbati kun hanga xumura bara kanaatti torbaanitti balaliinsi yeroo lamaa mijeessuun baqattoota kunneen biyyatti deebisee xumuruuf karoorfachuu hima. Keessattuu baqattoota bakka waraanni itti hammaatu Ma'ariib keessatti danqamanii jiran baraaruuf akka xiyyeeffannaan hojjetu hima. Baqattoonni Itoophiyaa Yemen jiran hiriira ba'uun waa'ee namoota dhumanii gaafatan. Namoonni 43 qarqara galaan Jibuutii dhuman baqattoota Oromooti akka IOM jedhutti bara 2021 keessa hanga yoonatti baqattoonni 597 Aden irraa gara Finfinneetti balaliinsa 5 imalaniiru jedhe. 79 kan ta'an ammoo magaala Sanaa irraa deebifamaniiru jedhe. IOM hojii kan itti fufsiisuuf hawaasa idil addunyaa irraa $3 miliyoona akkasumas qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa fi Yemen irraa tumsa cimaa akka barbaadu ibseera. Lammiilee haala hammaataa keessatti danqamanii jiran kumaan lakkaa'aman baraaruun kan danda'amu yoo hundinuu keessatti hirmaatedha jedhe qondaalli IOM. Lammiilee 32 ta'an Yemen keessatti rakkoo hammaataaf saaxilamanii jiraachuu kan himu IOM. Baqattoonni kunneen sababa weerara koronaavaayirasii fi uggursochii daangaa kaa'ameef jecha gara Saawudii Arabiyaatti ce'uu rakkatanii gidduutti rakkachaa jiru jedhe. Baqattoonni kunneen daandii irratti rakkoo hamtuu arganis gara biyyaatti deebi'uuf ammallee abdii hin qaban. Bara 2020 keessa qofa godaantonni 18,200 ta'an daandii warra duraa irra imalan fayyadamuun Yemen galan. Godaantota hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'an fadaaltota seeraan alaattu karaa Jibuutii fi Soomaaliyaan gara Yemen dabarsu. Imal kanarratti hedduun galaanatti dhidhimuun lubbuu dhabaniiru. Kaan ammoo reebichi suukkanneessaan irratti raawwatameera. Akka ragaa IOM'tti bara 2019 keessa baqattoonni 138 Yemen galaniiru. Bara 2020 37,500 akkasumas bara 2021 ammoo 12,600 gara Yemen imalanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa lola dhaabee marii akka jalqabu manguddoonnii fi hooggantoonni addunyaa gaafatan. Miseensonni garee walabaa hooggantoota addunyaa The Elders yookaan jaarsolii jedhamuun beekaman gareewwan waraana Tigraay irratti hirmaachaa jiran waraana dhaabuun akka mari'atan jajjabeessuuf tarkaanfiin akka fudhatamu mana maree nageenyaa UN gaafatan. Gareen kun yaada kana kan dhiyeesse kora dhimma nageenyaa addunyaa ilaalchisee manni marii nageenyaa shoora bahuu qabu irratti guyyaa dheengaddaa Seepteembar 8 bara 2021 gaggeeffame irratti. Manni marichaa tokkummaan tarkaanfii akka fudhatuuf akkasumas rakkoo walxaxaa addunyaa furuuf itti gaafatamummaan gahee isaa akka bahatus gaafatamee jira.
Kora kanarratti rakkoowwan addunyaa muudachaa jiran keessaa waraanni naannoo Tigraay, dhimmi Afgaanistaan, Myanmar fi Palestaan fa'i ka'anii jiru. Walitti qabduu garee kanaa kan taate pirezidaantiin duraanii Ayirlaandii fi UN'tti koomishinariin mirgoota namoomaa Meerii Roobinson waraana Tigraay dhaabsisuun gidiraa uummata nagayaa irratti raawwatamaa jiru dhaabuudhaaf dhimma filannoo biroo hin qabneedha jechuun dubbatte. Jaarsoliin waraanichi hammaachuurraa kan ka'e namoonni nagayaa garmalee miidhamaa akka jiran ibsuun keessumattuu dubartootaa fi daa'immaniif dursi kennamee eegumsi godhamuu fi akka qabus xiyyeeffannoo kennuun dubbatan. Sababa waraana kanaatiin sarbama mirgoota namoomaa muudachaa jiruu fi dhimmi wabii nyaataa rakkoo keessa galuu mana marichaaf kana dura ibsi kennameera. Kana malees waraana naannoo Tigraayitti gudeeddaa fi beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu irra darbee sarbamni mirgaa bal'aan raawwatamaa jira jedhan. Waraanni rakkoo furuu filannoo miti kan jedhan hooggantoonni addunyaa kan duraanii dabalataanis manni marichaa dhugaa lafarra jiru hubachuuf Tigraay dabalatee Itoophiyaatti daawwannaa akka taasisuu fi furmaatni siyaasaa hatattamaan akka kennamuu qabu gaafatame. UN'tti bakka buutuun Ameerikaa Ambaasaadder Liindaa Toomaas Giriinfiild gama isiitiin marii gareen kun dhimma Itoophiyaa irratti gochaa jiru ni deeggarra jette. Giriinfiilditti dabaluudhaanis pirezidaantiin Naayijeeriyaa kan duraanii Olusegun Obasanjoo gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa ta'ee muudamuun tarkaanfii gaariidha jette. Waraanni humnoota Tigraay fi mootummaa jidduutti adeemaa jiru erga jalqabee ji'a 10ffaa kan lakkoofsise yoo ta'u, naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun namoota walakkaa miiliyoonaa ta'an qeerraa buqqiseera. Dabalataanis lola kanaan namootni nagaa kumaatamaan lakkaa'amanii fi loltoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne ajjeefamanii jiru. Waraana naannoo Affaar jiru wal qabatee namoonni 100,000 fi 12,000 ol ta'an qeerraa buqqa'uu Itoophiyaatti gareen sagantaa nyaataa addunyaa beeksise. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID gama isaatiin naannoo Tigraayitti namoonni 900,000 ta'an sadarkaa beela hamaaf saaxilamuurra kan gahan yoo ta'u, kanneen miiliyoona 5 ta'an deeggarsi namoomaa hatattamaa akka isaan barbaachisu ibse. Humnoonni Tigraay naannoo Affaar gadi dhiisanii bahuun ibsame. Mootummaan federaalaa fi naannoo Affaar akka jedhanitti baatii adoolessaa irraa jalqabee naannoo Affaar kan seenan finciltoonni TDF raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa Affaariin tarkaanfii irratti fudhatameen naannicha lakkisanii bahanii jiru jedhan. Dubbii himaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa gama isaatiin humnoonni waraana Tigraay Affaarii bahuu mirkaneessuun garuu kan baane mo'amnee miti jechuun Rooyitersiif hime. Obbo Geetaachoon nuti hin mo'amne naannoo Affaaritti walitti bu'iinsi hin turre, kanaaf waraana keenya gara bakkeewwan gaarreen naannoo Amaaraatti sochoosnee jirra jedhe. Dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii dhimmicha irratti yaada kenneen odeeffannoo waraanaa qabnuun tarkaanfii waraanaa irratti fudhatameen TPLF mo'amee bahee jira jechuun dubbate. Bulchiinsi naannoo Affaar ammoo finciltoonni Tigraay bakkeewwan qabatanii turan irraa lola cimaa yeroo dheeraaf walitti aanee gaggeeffame hordofuun guutumaan guututti akka bahan ibse. Mootummaan federaalaa xumura baatii waxabajjii dabree labsii dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun waraana isaa Tigraay keessaa baasuu himee ture. Haa ta'u malee mootummaan Tigraay haal duree malee dhukaasa akka hin dhaabne ibsuun haleellaa banuun bakkeewwan Affaarii fi Amaaraa seenanii to'atanii turan. Torbaanota muraasa darban raayyaan ittisa biyyaa humnoonni addaa naannolee akkasumas milishoonni bakkeewwan finciltoonni Tigraay qabatanii turan gadhiisisuuf lola cimaa gaggeessaa akka jiran gabaafamaa ture. Kanaanis mootummaan federaalaa injifannoo galmeessisaa fi bakkeewwan to'ataman gadhiisisaa akka ture, akkasumas finciltoonni TDF bakkeewwan irraa yoo gadhiisan lammiilee nagayaa irratti haleellaa raawwachuu fi qabeenya mancaasuu isaanii himataa ture. Haaluma kanaan torbaan darbe godina Gondar kaabaa aanaa Daabaat bakka Cinaa jedhamutti waraanni TDF lammiilee nagayaa 120 ol ajjeesuu isaanii aangawoonni naannichaa himatan. TDF gama isaatiin himannaa kana dhugaa miti jechuun haale. Waraanni baatii 10 dura Tigraayitti eegalame gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaa Tigraay keessatti hanga ammaatti dhaqqabsiiseen alattis naannoo Affaarii fi Amaaraatti ce'uun namoota miiliyoonaan lakkaa'aman balaa beelaaf saaxilee jira. Naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti qofa lammiileen 500,000 ol ta'an buqqa'uu mootummaan Itoophiyaa ibse. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qopheeffanne kanumaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessanuuf turaa isiniin jenna.